Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ilmaan Oromoo kan ibila addunyaarra jirtanuu akkasumas ilmaan Itoophiyaa Aishamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Baga Rabbiin isin jiraachise ammallee nagaa Rabbii keessa jiraadhaa isiniin jedha. Har'allee deebi'ee dhufeen jira yadduu kana isinirraa ture. Hojiin biyya Arabaa kanatu akkasittiin yeroodhaan nama balleessa. Akkasii isin akkamitti jirtu? Har'a immoo ajandaa tokko lama qabadhee dhufeera. Obboleeyyan kiyyaa warri haarawaa dhuftanii baga nagaadhaan dhuftanii chaanaalee kiyyallee subscribe, share, like, comment illee naa barreessaa isiniin jedhaan jajjabeessaa ilmaan Oromoo. Kanarra dubbachuu dhufee warroonni chaanaala addisii banatanii akkuma keenyaa jechuudha kanillee haarawaa banachuuf illee yaadanuu haala itti fayyadama YouTube illee kan hin beekne nullee warri haarofni akkamitti deemuu qabna warri immoo hordoftoota baay'ee qabanuu haala kamiini nu gargaaruu danda'u nu gargaaraa jiru moo akkasumatti nu ilaalaa jiru kan jedhurraa dubbachuun barbaada dhaamsas dabarfachuun barbaada jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa nuti amma haarawaa yeroo YouTube kana yookaan miidiyaa kanarratti ol ba'uu namni dalagee tanan argadha yookaan gara fuulduraatti nan guddadha jedheetii itti yaadee dhufa. Garuu immoo namni yeroo itti banatutti chaanaala kana haala itti fayyadama isaallee hin beeku warroonni immoo beekan yoo gaafatan illee kan deebii namaan kennin yoo sagalee illee itti ergan barreeffamas ilaalanii achumatti dhiisu garuu kun illee ta'uu hin qabu wal gargaaruu qabna kan hin beekne barsiisu gargaarsa jennaani warra harka qalleeyyii ta'anii harka namaa barbaadan qofa gargaarootu hin taane sadalaguudhaafis immoo karaa barbaaddatee jiru haala inni itti fayyadamaa ta'u gargaaruun gaafii inni nama gaafate gargaaranii deebisuun waan gaariidhaan jedhaanii maaliif nama tokko tuffatanii dhiisanii bira darbuurraa bor abbaan sun waan inni itti ba'u namaa hin galu jechuudha. Abbaa sanallee hookaa caalee argamuutu mala kanaafiyyuu wal haa gargaaru ilmaan Oromoo saba biraa yoo ilaalaa jiraattan ta'e akka jarriitti wal guddisanu dubartoonni keessattiyyuu hordoftoota baay'ee qabanii wal jajjabeessu kanuma akka keenyaallee jechaadha biyya namaa keessa hojjetaa jiranu. Hordoftoota baay'ee hin qabu wal jajjabeessu subscribe godhanii fi share godhaniif jechuudha. Keenya garuu akka ilmaan Oromootti yoo ilaalle dubartootuma subscribe gaarii qabu beekamtii gaarii qaban waan hin argine kun immoo nurraa hin malu jechuudha. Nuti saba guddaadha wal gargaaruu qabna wal guddisuu qabna. Keessattuu nu warri biyya Arabaa kana keessa jirru kan viidiyoo namaa ilaalu nuyi kan subscribe namaa godhu nuyi garuu immoo walimmoo hin guddifnu waliif hin goonu jechuudha. Numti deebineetu nama biraatiif taana malee hangallee mana keessa hojjannee mana Arabaa keessa hojjannee maallaqa fudhannee jechaadha. Biyyattillee erginee rakkataa maatii gargaaru ofii keenya lafa kaannee ittiin hin fayyadamnu jechuudha. Ofii keenya hin dalagnaa ittiin fayyadamnu akkasumas miidiyaa kanarratti illee nuti silaa kan ol baanee irratti hojjechuu qabnu miidiyaa kanarratti walumaa keenya wal jajjabeessinee ittiin argachuu qabnu hojjennee maallaqa kushiinaa yookaan maxbaqa Arabaa keessa dalaganii qofaa miti kan argamu taabii cimaatu hin taane akkuma kan miidiyaa irratti illee ol bahanii maallaqa argachuun jira giidoo ofiitiin humna ofiitiin qofaatu hin taane miidiyaa irratti illee maallaqni hin argatama jechuudha. Yoo wal gargaarree wal guddifne malee akkasitti miti kadhaallee wal kadhannee subscribe dhaan naa godhaa jennee
komentii jalallee deemnee komentii jalatti yoo arra deddeebi'anii waan wal fakkaataa barreessan illee diileetii nama jalaa godhanii jechuudha. Maatii naa ta'ii subscribe naa godhi jedhanii illee yoo kadhatanii jarri YouTube illee nama jalaa diileet godhu jechuudha. Arra deddeebi'anii jecha tokko barreessinaan. Kanaafuu ofumaan beeknee waliif haa goonu wal haa guddifnu obboleeyyan kiyyaa. Nuti saba guddaa tokkummaa keenyaan wal guddifnee bakka gaarii wal geenye borimmoo jechuudha. Nummoo warra duubaan dhufu ammas akkasittiin gargaarra. Wal duraa duubaan wal gargaarree bakka guddaa ga'uu dandeenya. Kanaafiyyuu warri fuuldura jirtan warri hordoftoota baay'ee qabdanu nu gargaara kara dandeessaniin share illee nu godha. Warroota hordoftoota keessaniitti illee share nuuf godhaati nu guddisaa isiniin jedha. Akkuma saba biraa sanatti fakkeenya wal godhannee namni tokko gaafa waa tokko ta'ee ookaa rakkatee jedhe qofatu hin taane isa dalaguudhaafis karaa barbaadu guddisaa bira dhaabadhaa. Laazima yaani namni maallaqa qofaanii miti kan wal gargaaru jechaadha. Beekumsa qabuunis wal gargaara, yaada wal gargaara. Kanaafuu haala kanaan wal haa gargaaru jedha obboleeyyan kiyyaa. Dhaamsi kiyya kanuma. Kanatti immoo aansuudhaanii kan isiniidhaan barbaadu obboleeyyan kiyyaa warri mudannoo qabdanuu mudannoo biyya Arabaa keessattis ta'ee akkasumas mudannoo karaa jaalalaatiinis ta'ee ergaa immoo jaalala keessatti immoo waan isin mudate yookaan jaallattanii illee itti milkaa'uu dhabdanii waan kanarraa obboleewwan koo barumsa argatu yoon jaraaf dabarse waan narra ga'e kun obboleeyyan kiyyarraa hin gahini jaraaf barumsa haa ta'u. Yoo waan jettan qabaattanii lakkoofsa kiyya komentii jalatti isinii barreessaa. WhatsAppidhaan sagalee keessan naa ergitanii sagalee keessan akkuma jirutti jechuudha. Akkuma sagaleema keessaniin isiniif dabarsa jechuudha. Mudannoo biyya Arabaas mudannoo biyya keessattis haa ta'u jaalala keessattis haa ta'u jaallattanii kaatanii immoo gara adda addaatiin jechuudha. Jaalala sanatti milkaa'uu dhabdanii maaliif akka ta'e rakkoo akkamii akka ta'e addaan baaftanii obboleeyyan kiyyaaf yaada keessan naa ibsitanii jechuudha. Ani immoo sagaleema keessaniin akkuma jiruun akkuma isinitti natti ergitaniin isiniif dabarsee obboleeyyan kiyya immoo yaada irratti kennanii warra kaaniif immoo barumsa ta'aa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Lakkoofsa kiyya isiniif barreessaa. Sagalee keessan mudannoo nama kolfisiisus yoo ta'e akkasitti naa ergaa isiniin jedha. Kana caala isinitti hin baay'isu. Obboleeyyan kiyya nu jajjabeessaa akkuma isiniin jedhee wal bira haa dhaabannu tokkummaa keenya haa guddifnu gandaan lagaan wal qooduu dhiifne. Oromoon tokkicha saba guddaa saba kabajamaa saba jaallatamaadha. Kanaafiyyuu wal bira haa dhaabannu gara adda addaatiin iyyuu wal haa gargaaru isiniin jedha. Baay'ee isin jaalladha obboleeyyan kiyya. Subscribe illee naa godhaa, share comment illee naa barreessaa, like naa godhaa isiniin jedha. Kanuma baay'ee isin jaalladha. Nagaan naa jiraadha. Bye.